yaa warroon obboleeyyan keessan barsiisaa turtan haa dalaganii warroon obboleessa keessan itti fuudhuuf gabbara kafaltanii 50,000 60,000 gabbara kafaltanii birdi libsii bittanii maatiin keessan sargii daggase haa jedhamuuf naannoo san keessa sargii ebaluu akka jedhamuuf maaltu sin dhibe maaltu qadara rabbi nama tokko qadara keessa sin galcheessin amma naannoo keenyatti obboleettiin biyya alaa jirti yoo jedhan obboleettiin biyya alaa jirti bar maqaana nyaatanii jetti abbaan kiyya badhe maqaana nyaatu miti maa galabbatanii miila kiyya liqimsine miila kiyya nyaatanii dantaa kiyyaa mitan yoo akkana qeensa kiyyana qaama kiyya akkanaan tuin abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu gaafa asii galtellee sargii daggafti maal jedhe biyya alaatii dhufte naan jedhanii bar gaafa asii galte maatiin meeshaa mana keessaa bitaa ka jetteen garaa isaaniitti nyaatanii fixan yoo galtu mana keessa meeshaan hin jiru kana fuudhu sammuu maal naan jedha meeshaa mana keessaa bitti warraaf bitti beekaa ka gabbara dhiirri biyya kennaa isaa fidee si gabbaree 60,000 50,000 si fuudhaa miti ofii kennitiif ijji zuurii jedhama sun immoo laal isiin itti kannitti inni immoo maatii isiitii kan naganaa dubbiin birdi libsiin bitama kaa warqiin bitama kaa daggafama kaa maashaallah tabarakalla ilille godhanii sargii maqaa qabu way daggasan gaafa bultii isii keessa jirtu seentummoo akkatti wal qaban abbaa manaatiin meeti birrii dhugaa qaba innis gaafatu qaba maal jennan egaa biyya keessan turre hoggaa 8 biyya arabaa turte meeti birriin gaafatu mirga qaba yaani abbaa niitii isaati eessa goote kanaafuu maatiin keetillee akkasumatti haga biyya arabaa jirtu goote fimi akkasumatti si haa jaalatu namni tokko yoo maatii kee wajjin sin jaalatin xinzifiu yoo maalummaa keetiin sin jaalatin yoo bakka manni isaanii ni bareeda manni isaanii keessa meeshaan guutee jiraman qashti maatii kan kee ani hiriyaatiyyan beeka hiriyaatiyya naannoo tokko ijoolleen naannoo kiyyaas keessa jiraatu malanii ni beekanii maqaa isiin dha'u waan meeshaa bitaa jetteen hin binne yoo galtu arabiyaa majlisii galchaa jettee 45 ergite sunillee hin jiru biffee galchaa jettee biffee dalaysiifne jedhanii sunillee hin jiru obboleetti kana mara godhaa beekaa obboleetti mana isii quxu sun kolleejjii barattiisitu kana godha ta'ufiiti uffata zinnitti jettee ittiin uffataatiin maatiin baadiyyaa xiqqoo nama baadiyyaan beeytanii mire mallaqa isitu baasaa isitu galii godha jedhe jennaan gaafa isiin galtu meeshaan hin bitamne jaalallee immoo qabdii ture ni kaa godhatu hedde akka haarawaatitti mana galabbaxxee koorniisiin dalagamee wuhaa likkiin galee mana keessa simmintoon godhamee arabiyaa majlisiin galee biffeen bitamee mallaqni bakka mana ximmi goote guutte meeshaa mana warraati beekaa ka jaarsummaan ergamee ni fuudhee wanti dhume ni dhumee sargirratti wanti dhume ni diggafame jennaan sargiin maqaa qabanii daggafame gaafa wal bira gaankaa dubbiin neeneen eegalee hoggaa wajjin jiraanni deebitee biyya arabaa dhufte maaltu duraan maatii keetii dalaydee amma immoo xiqqoo anaaf si jijjiiramuu qabna waan ittiin tanqasaaqasnu dalaguu qabda naan jedhee na erge ni gubadhee jennaan ka way ofii kiyya waan akkana kana keessa gale laayiki garuu akka nama tokko baay'ee takkan dallaneen ilmi dhiiraa tokko ergasitti amanee jaalatee si fuudhee wajji xaaratu qabda duraan maatii keetii dalaydee amma naa dalagiin dubbii akkasiisan keessa hin jiruan maatii keetii dalaydee naa dalagee wanti jedhu hin jiru maalummaan kiyyaan na jaalate malee mallaqa biyya arabaatiin miti kan na jaalate garuu dhugaa dubbatuuf amala ilma dhiiraa keessa dammoo waa tokko isin hima dhaga'ama ilmi dhiiraa yeroo baay'ee mallaqa irratti kan waa'ee mallaqaa kan haasa'u ni aara ilmi dhiirallee shamarrellee ni aarti yoo namni waan qabaanne jaalalli jiraatu ilmi dhiiraa tokko parsantii qaba masfartii qaba shamara takkarraa wanti inni barbaadu tokkoffaa shamara seeftii ofii eedu lammata yoo hiriyoota isaa biratti shamara isa kabaju sadaffaa shamara maatii isaa kabaju masfartii qaba shamara garuu masfartiin qabdu jaalalli jiraatu mallaqni ni dhufa jetti jaalalli jiraatonni martuu ni dhufa jetti qaashtii jaalalaan dura kabajatu dursa jaalalaan dura walii hubatutu dursa jaalalaan dura walii beekutu dursa dhiisi waa'ee jaalalaa jaalalli kan mallaqaattu jira kan bifaattu jira kan qaamattu jira kan onneettu jira jaalalli kun walii hedduu namni tokko si jaaladhe siin jedhu jaalala kamiin jedhiin kan bifaati moo kan dabbaati moo kan harmaati moo kan qirtsiiti moo kan onneeti moo walii kami jedhii gaafadhu jaalalli kun walii hedduu jira ilmi dhiiraa hanga fedhe duriyyee haa ta'u hanga fedhe balagee haa ta'u hanga fedhe waan fedhe haa ta'u shamara hiriyoota isaa biratti isa kabajju shamara isa hubattu shamara maatii isaa biratti seeftii qabdu shamara just namni waaw jedhuun takka agartanii ta'u konfidensii qabdu
tanama biratti ilaalamtu maashaallah jedhamtu shamara akkasii barbaada. Ati yoo rakkinaan isa hojii buuqqachooftee biyya Arabaatti dalaydee mana itti ijaartee makiinaa takkii makiinaa onoo jiraate makiinaatti bittee takkii suuqii itti ijaartee takkii waan iddoo itti goote gaafa isa wajjin jiraatu eegaltu takkii fuulli kee maadiyaatii qaba. Takki immoo bakka qaamni kan kee bakka waa hedduu dabarsitee keessi kan kee cabee jira akka duraanii utaaluun akka duraanii gammaduun akka duraanii laayifii dabarsuun akka duraanii zannaxuun maachii uffatuun sun marti qannasaa deema. Gaafa san immoo inni gooldi garli jedhama akka barbaada kata biraa barbaadan immoo tazannattu tadaladee ittiin finne tasa wajjin siqaa hin agarre ta wajjin waa takka isa wajjin agarre ta seeftii ofii eedu ta qaama ofii eedu hiriyoota biratti beetasan maatii isaa biratti isa wajji deemtu ta konfidensii qabdu ta akkasiisan barbaada gaafa san ati badhetti haftee jechuudha. Kanaafuu wajji dalaynee finnaan never wanti wajji dalaynee finnu takka hin jiru wanti ani isatti buqqacha'u takka hin jiru yoo dalagaa jiraatan yeroo ammaa kana abbaa manaa qabaattan jaalallee qabaattan garuu yeroo ammaa kana of hin gatina of eegaa akka qaamni keessan hin banne akka maalummaan keessan hin banne ilmi dhiiraa si jaalatii osoo sitti dhufee xiqqeennan osoo wajji guddatte osoo jaalala sii qabaate wajji buqqachooftee wajji dalaydee waa fiddee gaafa isa wajjin waliin makamtee jireenya isa wajjin jiraatu eegaltu. Wanta sirraa barbaadu akka duraanii san utaaluu baattee haalli jireenya kun waa hedduu dabarsita bu'aa hedduu dabarsite waan sanirraa kan ka'e konfidensiin kee kan duraanii uffannaan kee kan duraanii kolfi kan kee kan duraanii utaaluun kee kan duraanii sun hin jiru mire maalummaa tan duraanii dhalaa qabdu deemee soqa. Biyya Arabaa kana laala ni fiddi firii biizaa bittii fi manja fiqaadii barsiiftii qallaba isaa dandeettii kiraayee manaa dandeettii meeshaa mana keessaa guutteetiin isa jiraachifti. Isi waan kana mara kafaluuf maadiyaatiin itti ba'uu danda'a. Akka nama kaanii kolfuu dagattee akka nama kaanii shamara hojii yeroo dabarsuu dagattee laayifii isii dagattee jirti. Duraan maachii uffatti duraan ni kolfiti duraan onni irraa hiriyoota isii argiti duraan hiriyoota isii hojii yeroo dabarte kana mara dagattee jirti. Jireenya isaa tolchuuf jireenya isaa bareechuuf waan inni irra jiru kana sirreessuuf gaafa waa hunda sirreessiteetiin isa hojii jiraadhaa ilmoo argadhaa isa hojii haara baafadhe amma geeffadhe jettiimi gaafa san immoo inni never akkaataa irra ture san dhalaa hin beene soqee wal bara akkaataa inni rakkinna inni dabarse waan inni keessa dabarse san dhalaa hin beene san deeme wal bara ilmi dhiiraa rakkinna isaa akkatti beetan dhalaan takka takkoo dalantu natu akkasii godhee bara jettiin natu raqata akkasii godhee bara natu mallaqa si ergee bara natu dalagaa si qabsiisee bara natu yooni kana godhatu mallaqa sitti kannee bara wanta akkasiitu jira yoo aaru waan beekame kun. Dhala akkasiin jennee san soqanii deeme dabarsitee fi jirta mallaqa itti baaftee jirta haala sirreessitee fi jirta ta rabbi immoo hin xaariin jedheen ta ofitti amantummaa qabdu isin eegale ta dumbulloo hin kennine hoo dhiiruma qophaa'ee zanaa jedhee itti calaa jettee jiru ofii tolchiti tuuno jala fiidee itti rakkattee itti cinqamtee itti hiraartee jiru ofii itti balleessitee zannaxaa dhiistee fuula ofii abbalaashaatee qaama isii abbalaashaatee jiru ofii dhiistee isa wajjin jiraadha jettee mana itti ijaartee waa gootee fi biyya keessa gaafa galtee isa wajjin jiraatu hedduu inni tabiraa laaluu eegala. Kana dubbiin jiru kanaaf jireenya keessan keessatti masfartii qabaadha akka ilmi dhiiraa masfartii qabu masfartii qabaadha. Ilma dhiiratti raahan masfartii qabdi masfartiin kiyya maalinni haa fokkadhu haa bareedu haa gabaabbadhu haa borcii qabaadhu haa dabbaa qabaatu baadhu haa harma qabaatu baadhu dantaa kiyyaa miidhaan masfartiin kiyya masfartii qaba. Masfartii ulaagaalee sannaa buutee taanan itti tare masfartii sun qabaatu baanaan hanga masfartii san argadhu ni ta'a. Malee ganaala ganaa isa wajjin haa dabarti. Ganaala ganaa walitti dammarree sheer goonee jiru ta'e jijjiirraa hin jiru sheer wanti sheer godhamu hin jiru. Inni haa fidu atis fidi qixxee. Itti buuqqachooftee ginje ammaanii wanti biyya keessa na gubu tokko jiraate. Nikaa godhate ji'a sadiin booda biyya Arabaa erge. Maatirraa fuudhe sila galii mallaqaa isii godhuufi fuudhee jedha. Ebalu fuudhee bara. Ulfoofteere biyya Arabaa tarte. Ebalu fuudhee bara. Eessa jiraatan akkam jiraatan magaalaa jiraatu eegalammoo achuma maatii bira jiraatan isiin biyya Arabaa jirti inni magaalaa jira. Badeeka. Wallaahi lazim kanaaf namoota hedduu wajjillaan akkatti ka wal qabu miidiyaa kanarraallee maatiillee akkatti wal qabu namoota naannoo jiru hunda isaatu wal qabu. Wallaahi garam soqeetiniin ta biyya alaan deemne nikaa godhatee biyya alaatiitti ergu ta biyya alaatii gartummoo soqee maareetii yesuusiitii yaa onneetii yaa lubbuutii yaa walitti qabu. Masfartii qabaadha.
Qotta amma an beekani shamarri mallaqa nyaatamtee fi dhiirri mallaqa nyaatu barate akkana arrabsaniin beeka waan kanarratti. Dhagaa masfartii qabaadha. Masfartiin isin qabdan maaliin? Dhiira akkamii? Dhiira jala deemtanii afattaniin kennatina. Dhiirri si bira dhufee si wajjin ginuminatii godhe taanaan bultiif sin barbaadu dhumate dubbiin. Ilmi dhiiraa yoo dhugaan si jaalatee isa wajji hin bulin hanga nikaa si godhatee maatirraa si fuudhee si wajji buluuf ni hawwa. Ni daddafa ni muddama. Gaafa garuu badhetti si argatee si jaaladha maamatii jedhee si wajji buleetiin waan barbaadu argatee hoggaa tana sin jedha ji'a ja'an booda sin jedha ji'a shaniin booda sin jedha hoggaa lamaan booda sin jedha hoggaa sadiin booda sin jedha umrii tan sirraa godhee umrii kan jejjeera takki jiruu si kee keessaa ba'a takki osomatti teetteetiin yoomna fuudha osoma jettu tabiraa fuudhee mataa gubbaa si agarsiisa. Duraan dursee amantii keessaniin kabajinaa dhagaheeshi hadiisa dhiisaa waa'ee amantii dhiisaa ilmi dhiiraa haala jireenyaa keessan irratti waa'ee amantiiti miti kan haasa'aa jiru amantaa kamuu keessa jiraadhaatiniin ilmi dhiiraa si jaalatee hanga harka isaa si galchuun ardii tana qoffara osoo jettanii ni qoffara waan feete fide osoo jettanii sii fida akkasin arganne garuu si wajji bulee takka maalummaa kan kee argate taanaan waan bultii keessatti argatuu qabu waan jireenya keessatti argatuu qabu argatee jira maal fedha bultii keessa maal godha itti daarii keessa maal godha waan argatuu qabu just hiriyoota jaalala keessatti argatee jira. Maal sirraa fedha saniin booda amma biyya arabaa kana keessa olaaltan ni baanii jaalallee qabatuun faashinaa jaalallee isaanii ni qabatanii wajjin jiraatanii wajjin bolanii waa maranii fixanii biyya gallee walitti dabalama jedhan. Us jedhaa warri dhiiraan dhammaan aartanii biyya galleetiin biyyatti ol fuuna asitti ilmoollee argannu baay'ee ulfaata jedhee asitti dhama isiin godhee keessaa fixa. Gaafa biyya galee ta'u taaltu fuudhanni ta biyya arabaan dhargin takki barumsarra jirtu takki immoo maatii bira jirtu fuudha ta'uma takka hin qabne fuudha deeme taasitti dhama isii fite taasitti waan arge irratti raawwate san hin fedhu. Agartanii kuni maalummaa dhiirati gadi liqimsa ilmi dhiiraa osoo nikaas hin godhatin osoo maatiin si wal sin barsiisin osoo sargiin godhatin osoo halaala sin godhatin miila kan kee bantee fi kennite taanan achitti faayileen cufame itti bahe. Achitti faayileen cufame sin barbaadu waan barbaadu argate illee si barbaada saniin booda. Jaalatuu dandeettaa tabiraa bira deema siin jechuu danda'a neevar jedhi neevar ittiin kennin. Wannatti itti kenninaan maasalaama sii dhumate dubbiin qashti. As rakkabde kaa maal godha bultii keessan saniin booda dhima si qaxara. Hoggaa tana hoggaatti aantu hoggaa kana akkasiisanii waan kana guutee waan kana dalagee waan kana fixadhe akkasiin jedha. Ka biyya keessa jiru immoo masfartii godhadhu. Yeroo biyya arabaa jirtu maatii kee yoo waa godhuu barbaaddu maatii kan kee du'aa naa godhaa wayi yaadaa jedhaan du'aa isii haa godhani waan barbaaddu ofii kan keetii raawwadhu haasi miidhu kasaare argadhu dhabi mataa keetii mataan kan keessi haa boorsu mataan kan keessi haa deemsisu ilma namaa yaa'anii ilma namaa gaafattee waatti seenin. Ka achirra hafe ilmi dhiiraa masfartii qaba masfartii qabaadha. Masfartiin inni qabu waa sadii. Waan sadii san masfartii san hin qabnu ka jedhu mee dhufeetiin inni hojja haa muramu. Waa sadii qaba masfartii. Isinillee masfartii qabaadha. Bifaa miti. Amantiin masfartii. Ta amantiin cimtu amma fakkeenyaaf ilmi dhiiraa tokko hanga fedhe ka amantii lashii godhu haa ta'u. Ka amantii isaan kabajni ta'uu danda'a. Falmatbaq. Amantii isaatiin lashii osoo ta'e ta amantiin cimtuu barbaada. Shamarri hoo natu barsiisa jetti. Natu barsiisa amantiin rakkoon qabu jaalalli jiraatu. Amantii barsiiftee qabeenya itti gootee amala hin qabne amala itti baaftee. Sira daa'ima moo keetti hirumaa jirtu dhiira. Maa hin dhabamee likkii keetiin. Hin dhabamee. Islaama ta'u waan diinii natu barsiisa jetti. Qabeenya qabaatu baatu jaalalli jiraatu qabeenya wajji horanna jetti. Amala badaa qabaatu waan na jaalatuuf anaa jedhee amala sanillee sirreessa jetti. Si jedhee osoo hin taane ofii jedhee sirreessuu qaba mala isaa. Yoo maatii kan kee hin kabajne taate maatii kan kee kabajuu qaba. Yoo hiriyoota kan kee kabajne taate osoo si fuudhin kabaju gaafa si argate maaf kabajalee si argate. Eenyu jecha si wanna san si sirreessa. Eenyu jecha. Kanaaf nama jallatatti deemtanii qajeelchuuf hojii mataan isin hin raarin. Qajeelatti hirumaa deema qajeelan guute. Ka isin kabaju guute, ka isin hubatu guute, maatii keessan hiyyummaa isaaniitiin ka isin jaalatu, rakkina isaaniitiin ka isin jaalatu, isinillee bifa keessan orijinaalaan foorjidiin ka isin jaalatu, maalummaa keessan ka isin jaalatu hin muddamina, hin jarjarina.
Akkawaan dhalaan hoggaa soddomii ol da'uu dandeettu jedhanii bade ta'ee baluu heerumtee anillee heerumuu qaba. Ta'ee baluu sargii godhattee anillee godhatuu qaba. Maatilleen achis cunqursa qaba. Ta'ee baluu heerumtee yoom heerumta? Ta'ee baluu nikaa godhatte ani minaa gabbaኝ. Maaltu naree ta'ee baluu heerumtee nikaa godhatte. Ta'ee baluu heerumtee jiru akkamii jiraataa jirtu? Gammachuurra jirti. Bultii isiitiin gammachuurra jirti. Ani hoggaa 20 hoggaa 22 hoggaa 25 heerumanii ilma argatanii gargar baanii isiin biyya Arabaa dhuftee ilmoo maatirra gattee barsiifti. Inni moota biraa fuudhee zanaa jedhee hasaaba malee jiraata. Inni garuu jala fiigan bakka dhugaan jiru osoo hin taane bakka kijibni jiru fiigan. Lakka dhaabbadhaa jenneen. Ammoo ijoollee baadiyyaa dalaguu daddaalatti wanta nama warra mazraa dalaguu, warra hoolotii eeguu, warra gaala eeguu, warra baadiyyaan dalaguun mallaqa akka qabu isaani. Maqaa Rabbi mallaqa akka qabu isaani. Jireenya haala jireenya kana ka hubate isaani, ka waa xiinxalu isaani, ka waa madaalu isaani, ka waa hubatu isaani. Maaliif isin hin beektan biyyatti waa dalagatutti jiran isaan. Warroota kaampaanii keessa dalagan irratti hin qabne daddaalachatanii dalagan garuu ijoolleen tana isaan hin fedhan. Ka haqqii namaatiif zayitii dhalaa dhugeetiin hin cululu kana fedhan. Tokko tokkorraa fudhatuuf fiidi, takka tokkorraa fudhatuuf fiidi. Maaliif jennaan bakka kijibni jiru kun sheexan illee ni baay'ata beektan. Sheexan illee isinitti ho'isa. Kanaafuu namoota yoo filattan uffannaa isaan filatina. Uffannaa irraa rakkina qabdan waan ta'eef. Uffanni irraan ilmi namaa uffannaan madaalamuu hin qabu. Yoo uffata gaarii uffate ilaalcha gaarii qaba jechuu miti. Yoo uffata badaa uffate uffata badaa waan uffateef yaaduu hin danda'u, madaaluu hin danda'u, waa hin beeku, hin barannee jechuu miti. Kanaaf ilma namaa kana uffataan madaaluu dhiisa. Haasawaanis ilma namaa tokko jees godhuu dhiisa. Yeroo tokko ilma namaa badaa dubbatuu danda'a, yeroo tokko immoo waan gaarii dubbatuu danda'a. Ka tolchus ka balleessus ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namootiin waa hedduu dabarsaa jirtan, namootiin waan hin taane keessa jirtan ni dabara. Yoo dabarus hin barsiisee dabara abdiin kutatina. Keessattuu namarraa abdii kutattan Rabbiirraa abdiin kutatina. Jechi namaa akkasiin hin cabsine. Jechi namaa akka duubatti isin hin deebisne. Jechi namaa waan karoorfattanirraa akka duubatti isin hin deebifne. Kana wantiin isin dhaamu. Gaafa isin nama jajjabaa taatan, gaafa isin ofitti amantummaa qabaatan namni hunduyyuu isin jaalata. Gaafa isin sodaattuu taatanii, gaafa waa sodaattan waanuma namni isin hin jedhu gaafa fudhattanoo. Isin hamatan isin duuba isin hamatan. Hiriyoonnummaan keessanuu isin hamatan isin duuba. Faara wayitii bar isin hin jedhan, geejjaa wayitii humata kan beeytu bar hoolaadha isin hin jedhan. Wallaadha isin. Gaafa qarootee taatan immoo hiriyyaa dhabdan. Gaafa qarootee taatan dhiisaa waan bira. Hiriyyaa dhabdan. Gile dahamoot. Hiriyyaa ashqaabaacii. Akka moonyee akka wayitiitti kan isin laalan isin duuba warra isin hamatu. Namoota akkanaa kan hiriyyaa jettanii wajji takko akka uumannaa. Adda keessan qarootee taatanii jireenya keessan keessatti marii taatanii jireenya keessan ofii keessanii karoorfataa, ofii keessanii jiraataa, ofii keessanii pilaanii baafataa jiraatu natsaannatii qaba bara. Ammaan alhamdulillah rabbil alamin hiriyoota lama ni qaba kan dhiyeenya kana sanuu argadhe. Duraan hiriyyaan qaban. Maaliif waan mana xalabaa jiruuf nan jaalatan, waan mana xalabaa jiruuf nan barbaadan, na wajjin haasaan. Maal goota bayinaan jedhan, bayi mana xalabaatii. Maal goota mallaqa xiqqoon dalayda afaan beeytaa namaan olii galta dalagaan daladu hin bahu jedheen bakka hin bahu. Na jibban gaafa kan inni hojjaa sa'uu dhiisan. Agartanii yeroo ammaa kana tuun qabamtee galte gudii isin hima. Tuun immoo badheema kana olii gadi deemti bilookiyyuu badheeyaan hojjaa sa'uu iyyuu barbaadu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani yeroo sana osoo ba'ee silaa waraqata hin qabu ture. Yeroo ammaa kana garuu kabajan waraqata kiyya fudhadhee ba'ee waraqata dalaysifadhee yeroo barbaade biyya kiyya galee yeroo barbaade biyya kana deebi'ee zanaa jedhee jiraadhaa jechuudha. Amma immoo isaanii kanatti hinaafu. Ana osoo hin taane kan isaanitti duraani anatu isaanitti hinaafa. Intas naannanii ni nyaatanii ni dhuganii. Yeroo ammaa kana garuu isaantu natti hinaafa wallaa lazii. Natti hinaafan. Waraqata fudhadhee ba'eedha ammaan almost ji'a lama jennaa fi ba'ee waraqata firii viizaa dalaysifatu jedha. Firii viizaa dalaysifatu jedha waa jedhu. Biyya galee biyyaas deebi'ee waa tokko dalagaa jedhu ni hinaafanii. Duraan immoo bainaan jedhan sirna dhaabbatanii na jibbanii na dhiisan amma immoo kennu hiriyyoo manatti dhufan. No isin hin barbaaduwan. No. Gaafa nama dhugaa taatan, gaafa of kabajan, gaafa ofii keessanii namummaa keessanii jaalala kanitan, namummaa keessan jaalattan nama dhabdan. Dhiisa. Gaafa namni naannoo keessan jiru, namni naannoo keessanitti baay'ate, namni isin jajuu, isin ashqaabbatu gaafa jaalate dogongora irra jirtanii kana beekaa. Karaa sirriirra jirtan, karaa badarra jirtan. Gaafa naannoo keessanirra namni jirre deemaa maaf naan bilbilee, maaf natti naasofne, hiriyoonni duraan ashqaabbatan eessa dhaqanaa jettan immoo
waan karoora gaarii irra jirtan takki of jaalattanii takki waa kennuu fi diddanii takki akka duraanii hojjash qaabbatuu diddanii takki immoo yeroo keessan akka duraanii isaan hojjaallaggaxaa dabarsuu diddan sani wanti isin jibbisiisu isin nama jaalattanirraa mallaqa liqeeffatina walitti isin buusa nama jaalattanirra rakkina keessan hin mina isin gammachiisa gimmiti isinii kannan osoo akkasitti akkana jetti osoo akkana taatu akkana taati osoo والله لازم إلما ما كانت ركنا خسن هني منا نمني كمل ركنا قبا كركنا نقام ربي توكوتشا كفرمات سنيلات ربي توكوتشا لك تك موان كيس جرتان سنجد جبنا كيسني خنو أكاد تكي سابات صبري كيسني خنو ربي توكوتشا ركنا خس ربي توكوتشا تيملا دو أي قرأ دوان قبلنا وجوله دو تجر هيرجو تجراني كهجرو في بلسان من عربا من بقاري وسرجران سبب هيرجو تا من عرباتي بدن سبب هيرجو تا جروساني بلسان isi takka damoza orgatamtee bahuu dandeetti. Isin takka immoo dalagaan itti baay'atee bahuu dandeetti. Garuu hiriyoota baastii, fira ofii baastii, ijoollee naannoo akkuma jiruun baastii, alaba hojjiruu ajaa'ibaatii kottaa ba'a jettiin. Wallaahi damoonni cubbifamanii. Ijoolleen mana arabaatii gaarii, mana isaanii waa bibbitanii, mana isaanii kabajan baate ni cubbifamti. Alatti illee dalagaa gaariin argattu. Duubatti deebitee seenuftu deebiteetiin mana sanitti deebi'uu hin dandeettu. Isin galee hiriyaan gaariin waan gaariitti isin gorsa. taa'e achuma waan akkanaatu jiraate hiriyyaan badaan immoo tawfiitii yoo karaa badarra jiraate akka badooma san isin qoodattan barbaada kanaaf anu mudannoo akkasiin mudatee Maariyaam kanaaf ani gaafa mana xalabaati hin ba'uu jedhuun naan oduu eegalanii fira ijoollee adaadaatii ijoollee abbeeraa ijoollee tinnijaankaa jedhan ijoollee safaraa akkuma jiruun biloo ofirraa godhan ijoollee safaraa ijoollee firaa tiktookii kana gubbaan na laalanii maa assalaama contacting qabu stiin nagaa wal isaan gaafadhuan maaliif akka deebi'etani tokkoffaa wantoonni isaan dalagannatti hin tolu isa lammaffaa hin kijiban jireenya isaan keessa jiran san akka isin jiraattan barbaadan jireenya isaan keessa jiran isaanuu gammachiisaa hin jiru isaanuu dirqamatti ta'ee jiraatan isaanuu duuba deebi'anii waan balleessan san sirreessu waan hin dandeenyeef jireenya kana jiraataa jiran garuu isinillee akka isan keessa seentan barbaadan kanaaf yeroo ammaa kana hiriyyaan dhugaa dhabamee jira hiriyyaan dhugaa dhabamee jira khayriin ayaad osoo jettan sharrii isinitti yaada kanaaf karoora keessan pilaanii keessan namatti himatina waan dalaguu barbaadan rabbii keessanitti ol goraatanii rabbii keessan kadhadhaa isinii khayrii ta'u rabbi isinii haa uffaqu wanti sun wanta jiruu keessan jijjiiroo ka ta'u taate rabbi isinii haa kennu garuu ilma namaati waa kana godhu hedha akkas godhu hedha amma takka dubbii ajaa'iba wallahi dubbii dhugaa isin hima uqubii seenan hoggaa 12 Dubaay kana keessa dalagde biyya galuu hedde uqubii seenanii biyya galuu waan hedduuf dhumarra fudhatte uqubii kana 11,000 dirhama 11,000 fudhatte dirhama kana meeshaa bibbitteetiin galuu heddi baqqaasiin dadhabdee haati si biyya arabaa kana osoo jirtu haati jalaa duute inni gala jettee murteessitee mallaqa mana ijaazaa seentee mallaqa kana fuutee meeshaa binna jedhanii mallaqa akkuma ijoolleerraa fuuteen meeshaa binna jettee boorsaa keessa gootee mana ijaazaa ijoollee jira waan ta'eef na jalaa fuudhanii shakkitee baankii kaa'uuf immoo waraqata hin qabdu meeshaa bibbituuf boorsaa keessa gooteetiin fuutee deemte. Waan isin ajaa'ibirra hiriyyoonnummaan isii ka akka uqubii fudhattu beekan akka biyya galuu barbaaddu osoo beekan makiinama afaanuma tokko haasan Suudaanii fi ijoolleen maanteen walii galanii bakka namni hin jirre isaan geessanii mallaqa san akka waan hattuun wayi akka waan namni isaan hin beekne irraa fudhan hiriyyoota shamaraa lamaantu akkana isii godhe beekaka ijoollee dhiiraa kanaan tamasaaxaranii Suudaanii fi Itoophiyaan walii galanii mallaqa isa jalaa fudhatan bilbilallee mallaqallee sadiinuu jalaa fudhatanii saniin booda bakka manni hin jirre wayiitti gatanii gaafa kaanii iyyataniitiin ni deebi'anii intalli sun abdii murattee nama taa'eetiin sigaaraa xuuxu taate amma biyyallee hin gallee mallaqa sanillee hin dhabdee birrii sanillee hin dhabdee bilbilallee jalaa fudhatanii maaliin biyya galtire meeshaa bituu miti birrii 11,000 amma teettee shiisha maafuufti shiisha sigaaraa fuufuu eegalte jedha nama booddee isii jechuudha nama biyyaati annaa takki haadha isiitiif hin taane takki hiriyoota gaarii hiriyoota keessan beeku agartanii namni isin miidhu fagoon dhufu beeka namni isin miidhu namni jiruu keessan balleessu badheen dhufu nama mistira keessan beeku nama maalummaa keessan beeku nama maatii keessan beeku nama mistira keessan itti himattanitti yeroo baay'ee isin miidha kanaaf of eeggannoo godha hiriyyaadha jettanii hiriyyaa fi mujrima gargar baastanii beekuu qabdan kana wantin isinii dhaamu
hiriyaa jettanii waan agartan hiriyoota keessanitti himatina hiriyoodha jettanii jireenya keessan keessa karoora keessan himatina mistira baqa rabbii keessanitti hima dhugaadhaan ijoolleen shamaraa waa hedduu haasa'uun beekamna garuu rabbii keessanitti hima amantiin cimaa ta'uu baatanii qura'aan hin qaraane ta'uu danda'a hadiisa hin beektan ta'uu danda'a afaanuma beeytaniin oromiffaan haa ta'u afaan beeytanii rabbii keessanitti ol godha rabbii keessan kadhadha waan barbaadan waan gootan rabbii keessan galateeffadha fayyaa qabdanii dalagaa jirtanii mallaqa keessan keessa barakaa isinii haa kaa'u nama biratti jaalatama nama of jaalatu nama kabaju nama bootaa namaaf qabu nama akkasii ta'uuf rabbii keessan onnoo jedha sani ilma namaa kanan amanina hiriyootuma keessantu isin miidha والله لازم هريات يتنجتني أمنتني أنا غير ما كان هريان قبو مع السلامة هم فل ميديا كانوا بابيني هاساني خلفا مال جدا دار السلام المرأة كان كيس سابقون باي الفات وصو جرات تانيو هم